Hadara bolesa malif tata gowa kara gudda difte mamar sita bawa jahannama keessa ta'un qabdu quwa khaliqa ke male matirra sidawa daddafi tobaddo gara sadebi astaghfirullah alazim lillahi. Wallahi man dubbadhu jechina jala badeera. Inni siin jedhu silaahu namni waan namaan jedhu namni namaa rasu naman faarsu si jabeessa jedhee yaada sumayyaa hojii kan kee amma tura bareechin ilaalee hubadhee jira. Hubannoo kana keessatti immoo karaatti keessa deemtes waan hamma tokko waan ani arge natti fakkaata. Karaatti keessa deemte karaa keessa deemte dhuftee qabda. Namni kun lafaa ka'ee dhufee bakka kanaan gahu. Amma wanni nuti argatte kuni wanni nuti beekuu qabdu hubachuu qabdu filatamuun kuni jabaadha. Namni rabbi gaafa nama filate fuula ofii si dhaaba. Gaafa si filate fuula ofii si dhaaba. Gaafa si filatee jedhee gaafa fuula ofii si dhaabe immoo filatamuu kan kee ati ragaa ba'aafii jirta. Rabbi na filattee ragaa ba'aafii jirta. Dhugumatti immoo addunyaa kana keessaa waan bilgeetii hin qabne rabbi sii kenne. Bilgeetiin anatu dhaqee arge ofii kooti. Ana ganda isaa siyaatiliin obbo Giddina Gahootu geessinaa agarsiise ganda isaa bareecheen dhaqee argee qabeenya isaan argee achi ka'ee abbaa Starbucksiin argee. Abbaa Starbucksis achuma qabeenya addunyaa kana keessaa warra beekamu keessaa tokko abbaa Starbucksiti. Abbaa Starbucksi achuma siyaatilii. Nu wajjin dhufee hiriira dhaabbatee buna isaa bitatee dhugee asirraa deema. Hamma aniifati waa qabnu kana waan qabu. Maal dhabe sitti fakkaate? Egereen isaa abdiin egeree isaa aniifati argachuurraa abdachuu caala jetti Oromoon. Argachuurraa abdachuu caala jechuun maal jechuudha jennaani amma wanni nuti teenyee gammadaa jirru egeree rabbiin keenya jannata nuu kenna jenneeti. Namni jannata gaafa abdate moo hojii jannataa hojjetata hojii jannataatiif ta'abbata karaa dheeraan isatti ulfaatu ba'aan isatti ulfaatu hin deema deemsa isaa kanammoo namni hundinuyyuu guyyaa isaa kaa'ame jireenya yeroo jedhamu ilmi namaa tokko mana guddaa isaa mana kifilii 50 qabu namni ijaarrate kifilii tokkitti bula warri uffata miliyoona warri siifatu tokkitti uffatee fa'a. Warri faabirikaa minaanii qabu anaaf si hojiin daabboo tokkitti nyaata. Jireenyi hammuma kana qofitti dabaru wanni jireenya jedhamu waati qofa akka biraa bakka kana ittiin qabdu. Shaadaa takkittidha walitti dhabneerraa alhamdulillah. Isinis akkuma jettan raayyaa keessan 20ffaa keessatti isa kamii dhugaan isa kamii dharree addaan baafadhaa hundaa jettanii akkuma sabni kenna jaanillee karuma sana addaan baafannee karaa kanarra dhufneerra. Ani karaa kootiin isin argisiisuutti baay'een gammade garuu akkan isin argadhus abdiin qaba sababbiinsa rabbiif ergamaa rabbiitu argadheera waan ta'eef isinillee akkan argadhu abdiin qaba ture alhamdulillah argadheera rabbiif waan hunduu hin danda'ama ani yaada kana qofa hin qabu jechaan qabu galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkapuune daawwattoota hordoftoota keenya. Challenge ajaa'ibsiisaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa keessayyuu gama TikTok irratti erga dhufaniin booda hordoftoota baay'ee fi jaalala uummata qabuuf gubbaa sana irratti arginee jirra. Waan gubbaa sana irratti argine irraa sagalee isaanii bareedduu fi yaada uummataa muraasa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ustaaz Raayyaan Abbaa Maccaa nama akkamii akka ta'e namoota Oromootiif himuun hin barbaachisu amantaa qofa osoo hin taane haa ta'utii namoota hedduu keessummaas godhatee haasofsiisee jira namoota amantii keenyatti dabalatee akkasumas namoota argitee jaalala isaaf qaban walqunnamee haasaa bareedaa taasise baay'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kan beekamuun qabsaa'aa cimaa fi akkasumas immootu nama amantii jabeessee oofudha bakka tokko jechuudha amantiidha isaas islaamummaa fi oromummaas garmalee jabeessuun beekama challenge isaa kana waliin hordofne challenge bareedaa kana waliin goone jechuudha mee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa asumarraa walumaan kan dhageenyu ta'a hordofaa challenge waliin goona. Waan inni jedhu waan tokkodha. Inni hundi guyyaa qiyaamaa qullaa isaa fuulduree rabbii dhaabbata. Qullaa fuulduree rabbii dhaabbatu rabbi sin taasisiin jedheen du'aa isii godha. Yaa rabbi narraa dhaga'i. Namoonni as jala jirtan kulleen keessan
ilmi namaa kamuu guyyaa qiyaamaa qullaa isaa fuuldura ustaad Raayyaatiin rabbiin qullaa isaa fuulduree dhaabbatu rabbiin hin taasisiin keessi isaa guutamaa isa qullaa isaa rabbiin isaan haa taasisu inshaallah sheeka akka ta'u fakkeenya guddaa ta'e jedhanii bo'aa jira namoota biraaf hin dabartee fi waa tokko qofan dubbadha ani nashiidota keewwanii gadiidha kan toohidaa akkan qabadhu na taasisee gara diinii toohidaa kanatti na fid toohidaa qabadhee yookaan gara sheekatitti akka deemuuf kan taasise isa jedha. Fakkeenyaaf zambiiloo na nyaate maal keessaa nan baaftu yaa kan qalbii irratti ibtu yaa kan nama karaa bade qajeelchitu anaa fi kee walitti naansitu yaa kan booda kaaftee dura nama. Kamaulan silana mangatu abur razaqu fatawala ilmu yaadatenuuf jedhe inni gaariidha kitaabni tafsiir Sinumaa tekedheedha kuni kan ture. Nati dhawwite innaan nama taare ulamaa si baase kahaare caalaa kulli makkaa madiinal muktaari. Sirraa odeeffaamu yaa rahiimoo aziizumu sanatu na fide jechuufidha ustaaz. لا إله إلا الله كان جتيرو ما كان كوي يومبي كوان كان بيكو يا بولي سو أمرين كرا كمو يون نفهم ما كسرتين هرجمو مالو يهجته ربي كومتمو ولني هجته تكورن جدمو بيكم سانو جدا مالك جدمو بيكا أبغى هذا وايستين حكيم عليم جل سبحانه ختامنو كتشي كنيماني Garimu ka guddaa dalate baadhi isaa jalatti wal ga'ee buna faadaa nama jaba wallahi sagalee sagalee laala warri wanti biraa sagalee jaalataman haajaa baasaa jedhee wali qabaasaa kunuun shirkii dhala godhee sochisa gosa qabaa isatu dureessa biraa hiyyeessa waan qabu miskiin inni qaamanuu sochii imaanii Allahu akbar inni fedhe malee sirratti na qabu yoo hojjete makamu wanni inni hojjete Nashiida malee na ajajamu beeku baay'ee ummata jaalatama biratti argate Allahu akbar wallahi ustaaz Raayyaan kun bar jabaa namaati sagalee uumamaa rabbi namatti qofiin keessatti uumame nagaa keessa jiraadha ustaaz Lakin dakotin diate fakata saanga babbate adulli taakata fasani danate wajiban jabata dunya daf marata fa inna lillahi astaghfirullah alazim lillahi hadara bole samalif tata gowa kara gudda difte mamar sitabawa jahannama ke saaton qabdu quwa khanika ke male matirasi dawa daddafi tobado garasa debi astaghfirullah alazim lillahi Tohida barada hadara ya nama kesa tuh jolle barsiisuuf sardama otoon irra jiru gurguddaan olama sharriin utaguuge shaytaaniin ufalma ya rabbin dandeenyu gubaa jahannama isatti salama ya ilahi astaghfirullah sanatu yaadanne onne nama baqa dubbe mache sanaaye sakan konnaka na barbada michu jira karam baqa utu maka qabu jijjirama makan utu harka qabu kan nama sadika utu mila qabu batame tilaka mana gallinolle jaatani sabahi astaghfirullah alazim lillahi ahli kesi la hadisi tufa danyang gofta gudda lama sitti tufa akas Allah يا رب نجانا بس يا رب نجانا بس جزاك الله خير والله أننا ما ترساسة والله أمنا كنت سجالة سجالة زابرة إن شاء الله نسلم تكونجرو سجالة ساقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا الظهري صلاتين في وين دراتهم تاني جدي صوم في قروه TikTok yoo hordoftoota gara 5,000 gaggabaabseetiin ergaa koo dabarfadhaa alhamdulillahi rabbil aalamiin kanuma nin dandaasi ustaasi dubbisaatiin jira bar ati faana arguu dandeessa barka gaariitti ati na dhaquu dandeessu farhaan na dhaquu danda'u bar maaliif jennaan na arguu danda'a kallattii beeku karaa beeku as keessa na jirta ustaaz as keessa na jirta takkaana keessa hin baane miti isa qalbii keessaa jedhaan jiru maa qalbiidhaa ittiin qonnofamee moogalis bayyaa tokko tokko bakkee deemu qaba qalbii keessa nama hunda jira
Ay, Arona nakataniga. Halkanin jaallatama. Marhaba, akkasin na argattanu gochuun nan danda'a. Mee gaafii maal qabda kaameeraa dhaynee salaan naanu. Ergaa kee naa xumuri. Farhaanat immoo Sheek Abu Sabraddiin mucattii amma barbaadaa shaadaa qabsiisaa. Diqqoo rabbiin itti nu gaafata argitanii kaatanii maaliif gadhiiftan diqqoo nuun jedha. Yookaan bilbila karaa isaa ibuddiin bilbila kan qofirradhaati bilbila kooti bilbila si walitti naayidhaa. Shaadaa qabachuun si dirqama maaliif jennaani amma jiraanne malee amma jiraannu hin beeynu yoo diqqa isii kana furannee fuula rabbii dhayn hin beeynu yoo diqqoo isii kana jecha rabbii namaa dhiise hin beeynu ilaa abdiin isin rabbiirraa argachuu qabdanu Ustaaz Farhaan yaa Ustaaz Abu Sabraddiin atis Ustaaza keenya dhaggeeffadhu warri asirra jirtan hundi keessanu nama 5,300 na dhaggeeffataa jirtan hundi keessanu ergaa tokkitti qofittiin isinii dhaama maal isinii ijoollee keenya taatee namoota keenya kun namoota rabbiin karaa rabbiitti fide kun namni saree banii Israa'eelii gadi miti. Tokkittii dubartii saree banii Israa'eelii nyaata afaan keessee fi jannata galte ati immoo nama nyaachiftee beeyta. Rabbiin kee dogonaa miti jannata siif ganna jechuu sitti muufan. Rabbiin kee arjaadha rabbiin kee dogonaa miti bar. Nama kabajaa jechuudha. Yakka feete yoo yakkite isatti baqattee naan rabbii si araaramu kanas abdii kee qabaadhu. Lammaffaa immoo namnati rahmata gooteef hundi isaa saree baree Israa'eelii gadi miti. Rabbiin saree banii Israa'eelii jecha jannata dubartii sana galche rabbiin sun rabbiidhuma sana mataa keessa kaayyadhu kanuma sitti dhaamuufan. Galgala mana keetti dhufaa na affeer Ustaaz Raayyaanaan jettee jirti. Abu Sa'id. Marhaba. Galgala inshallah si bilbilaa hin dhufta inshallah inni si bira dhufeetti si galcha inshallah nan dhufa jette kee anna barriste. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ergaa dabarsata. Mee ergaa Abu Yasir Nabi. Ergaan kee gabaabduudha dheeressuun illee barbaadu Ustaaz akkuma asirra